akka aannan harmi ishee oomishu dabaluuf wantoota haati gochuu qabdu kan jedhudha. Akkuma beekamu haadholiin hedduun daa'ima isaaniif aannan gahaa dhabuun harma isaanii irraan kan ka'e ni rakkatu. Akkasumas immoo sababa kanaan kan ka'e daa'immaniif aannan gosa biraa kennu jechuudha ji'a jalqabaa. Mee haati tokko maal gochuu qabdi? Harmi ishee akka aannan hedduu oomishu gochuuf kan jedhu akka armaan gadiitti hordofaa. Osoo gara akkaataa itti oomisha aannan harma haadhaa dabalanii ittiin seeniin dura jalqaba aannan harma haadhaa gosa sadiitti jira yookaan aannan harma haadhaa sadarkaa sadii qaba. Inni jalqabaan kan silga jedhamudha yookaan koolesteram jedhama. Inni kuni silgi hanga pirootinii, hanga vaayitaaminootaa fi mineraalota adda addaa hedduu qaba. Akkasumas kan baay'ee furdaa ta'edha. Dabalataanis immoo wanta baay'ee murteessaa ta'e kan immunoglobulin jedhamu kan ittisoo qaamaa daa'immanii cimsu kana qaba jechuudha. Sababa kanaaf dhagaa daa'imman aannan gosa biraa dhuganii guddatan irra kanneen aannan harma haadhaa hodhanii guddatan dhibeewwan daddarboo adda addaaf salphaatti saaxilaman kan jennu. Sababni isaas aannan kamiyyuu kan immunoglobulin jedhamu kana kan qabu hin jiru. Aannan harma haadhaan ala. Kun immoo daa'imman irraa dhibeewwan adda addaa ittisa. Silgi akkuma beektan torban guyyaa muraasa jalqabaa kan oomishamudha jechuudha. Inni itti aanu aannan ce'umsaa yookaan tiraanzishinaal milk jedhama. Guyyaa 5 booda yeroo hedduu silgi maaliin bakka bu'aa? Aannan ce'umsaa yookaan tiraanzishinaal milk jedhamu kanaan bakka bu'a. Aannan ce'umsaa kun akka kan silgaa baay'ee furdaa kan hin taanedha. Xiqqoo dhangala'aa kan ta'edha jechuudha. Akkasumas immoo hanga kaaloorii kan silgaa caalu qaba. Hanga annisaa kan silgaa caalu qaba jechuudha. Aannan ga'eessa kan jedhamu immoo yookaan machuur milk kan jedhamu immoo boodarra torban 2-3 booda kan oomishamudha. Haati tokko deessee torban 2-3 booda kan oomishamu aannan ga'eessu yookaan machuur milk jedhama. Inni kun persentaan 90 isaa bishaani. Dhangala'aa kan ta'edha jechuudha. Akka isa jalqabaa akka yeroo silgaa furdaa kan hin taanedha. Persentaan 90 isaa bishaani waan ta'eef kanaaf dhaga daa'imman hanga ji'a 6tti aannan harma haadhaan alatti bishaan dhuguu hin qaban kan jennu. Sababni isaas aannan harma haadhaayyuu persentaan 90 isaa bishaanidha. Kanaaf bishaan hedduu achirraa dhugaa jiru jechuudha daa'imman. Akkasumas aannan ga'eessu yookaan machuur milkii kun bakka lamatti qoodama. Innis foor milk yookaan hindi milk jedhama. Kan jalqabaa fi kan gara boodaa. Daa'imni tokko akkuma hodhuutti ka'een jalqaba daqiiqaa muraasa jalqabaa kan aannan fuuldura jiru dhugaa. Inni kun garri caaluu isaa bishaanidha. Dheebuu daa'imman baasa malee kaaloorii yookaan nyaata hedduu hin qabu jechuudha. Kan jalqabaa. Daqiiqaa muraasa booddee garuu gara dhumaarratti kan hindi milkii jedhamu jira yookaan kan boodaa. Inni kun faatii hedduu qaba. Bishaan hedduu kan hin qabnee fi kan xiqqoo furdaa ta'e kan daa'imman annisaa daa'immaniif dabalu yookaan annisaa daa'immaniif kennu hedduu qaba jechuudha. Kanaafuu aannan ga'eessi persentaan 90 isaa bishaanii, garri jalqabaa isaa gara caalu bishaanidha, garri boodaa isaa immoo nyaata qaba jechuudha. Akkuma amma jennee harmi haadhaa yeroo reefuu deessu yookaan torban jalqabaa guyyaa 7 jalqabaa guyyaa 5 hanga 7 jalqabaa keessatti aannan bifa kelloo qabu kan baay'ee furdaa ta'e kan nyaata gaarii fi wantoota vaayitaaminoota mineraalota adda addaa pirootinii hedduu fi akkasumas immoo wanta immunoglobulin jedhamu kan ittisoo dhukkuba daa'imman irraa ittisu kana qaba jenneerra. Kun egaa torban jalqabaadha. Yeroo kana guyyaa 7 yookaan guyyoota muraasa jalqabaa hangi aannan harmi haadhaa oomishu baay'ee xiqqoodha. Yeroo hedduu kun egaa expectedidha jechuudha. Kun kan eegamudha. Sababni isaas xiqqoomti ishee kuni daa'ima sanaaf gahaadha. Xiqqoomti kun furdaa waan ta'eef daa'ima sanaaf gahaadha. Akkasumas immoo torban jalqabaa dandeettiin daa'imaa harma xuuxuu akkasumas aannan harmi oomishe heddumina isaa liqimsuu akkasumas egaa yeroo harma hodhanii harma hodhaa liqimsaa gidduutti qilleensa fudhatu. Yeroo kana immoo kun dandeettii sammuu barbaachisa jechuudha. Yeroo kanatti kan dandeettii harma xuuxuu aannan hodhanii liqimsuu fi qilleensa fudhachuu daa'immanii guddachaa jiru wajjin kan wal simudha. Kanaaf torban jalqabaa hangi aannanii xiqqaachuun noormaalidha. Akkasumas kan haala daa'imaa yookaan guddina daa'imaa wajjin wal simudha jechuudha. Kanaaf guyyaa torban jalqabaa harmi koo aannan hin qabuudhaanii yaadda'uun hin barbaachisu jechuudha. Torban tokko booda bifii fi qabiyyeen aannanii jijjiiramaa deema. Gara tiraanzishinaal milk yookaan aannan ce'umsaatti jijjiiramaa deema jechuudha. Akkasumas hangi aannanii dabalaa deema torban tokko booda.
Hanga aannan oomishamu dabalaa deema. Aannan sun xiqqoo bifni isaa keelloo kan ta'e osoo hin ta'in silga osoo hin ta'in aannan ce'umsaatti jijjiiramaa deema. Xiqqoo dhangala'aa kan ta'edha jechuudha kan jalqabaa. Torban lamaan jalqabaa haadholii hedduu biratti hangi aannan ba'u yookaan hangi aannan harmii oomishu baay'ee xiqqaa ta'uu danda'a. Caalmaattiyyuu yookaan keessumattiyyuu fakkeenyaaf turanii harmoosuu eegalan yoo ta'e noormaalii haati tokko deessee sa'a tokko keessatti daa'ima ishee harmoosuu jalqabuu qabdi. Fakkeenyaaf sa'a 6tti deessee yoo ta'e guyyaa osoo sa'a 7 ta'in daftee aannan harma haadhaa hoosisuu qabdi jechuudha daa'ima. Sababa adda addaadhaan haati fakkeenyaaf baqaqsanii yaaluudhaan kan siizeriyaan sekshinii deesse yoo ta'e daa'imni xiqqoo gara kutaa daa'immanii ciiseera yoo ta'e sababa adda addaadhaan daftee harmoosuu hin jalqabne taanaan aannan harmi haadha sana oomishuu torban lamaan jalqabaa hedduu xiqqaachuu danda'a jechuudha. Akkasumas yeroon utuu hin gahin deesse yoo ta'e preterm baby yookaan preterm birth akkuma yeroon da'umsaa dhiyaataa deemutti hangi aannan harmi oomishuu dabalaa deema. Takka takka immoo sababa adda addaadhaan haadholiin osoo yeroon hin gahin da'an yoo ta'e sababa ga'umsa harmi aannan oomishuu isaa ganaa ta'eef yookaan hin geenye waan ta'eef hangi aannan harmi sun oomishuu baay'ee xiqqaachuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo yeroo ciniinsuu fi da'umsaa baay'inaan kan dhiigan yookaan kan dhiigni dhangala'e yoo ta'e yeroo da'umsaa sababa adda addaadhaan dhiigni hedduminaan yoo dhangala'e baqaqsanii yaaluun kan da'anii fi haalli yeroo da'umsaa cimaa kan ture yoo ta'e kanneen ciniinsuun da'anii fi kanneen baqaqsanii yaaluun da'an yoo ilaalle kanneen ciniinsuu da'an hangi aannan harmi isaanii oomishu yeroo hedduu fooyya'aadha kanneen baqaqsanii yaaluun da'anirra. Kanneen baqaqsanii yaaluun da'an yeroo hedduu torban muraasa jalqabaa harmi isaanii aannan qabaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Akkasumas haati dhibee fayyaa gad biraa yoo qabaatte dhibee adda addaa dhibee dhiibbaa dhibee sukkaaraa dhibee adda addaa yoo qabaatte torban muraasa jalqabaa hangi aannan harmi ishee oomishu xiqqaachuun kan jirudha yookaan expectedidha jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti torban muraasa jalqabaa hangi aannan harma haadhaa oomishuu xiqqaachuu danda'a. Kanaafuu akka waliigalaatti kan haadholiin beekuu qaban yeroo akkanaa haadholiin ariifachuun yookaan takkaatti dafanii abdii kutuu hin qaban. Maal gochuu qabu? Inni jalqabaan fiixeen harmaa kan sirriitti daandii godhate yookaan kan sirriitti dho'e yookaan kan sirriitti karaa aannan ba'u godhate ta'uusaa ilaaluu fi sirreessuu barbaachisa. Yeroo hedduu fiixeen harmaa yookaan karaa aannan harma keessaa ba'u hin banamne taanaan yookaan hin dhoone taanaan daandiin godhanne taanaan harmi gonkumaa ba'uu dhiisuu danda'a. Yeroo kana namoota muuxannoo qaban mariisisuun yookaan ogeeyyii fayyaa mariisisuun akka harmi daandii godhatu gochuun barbaachisaadha jechuudha. Kun yeroo hedduu rakkoo mul'atudha. Inni lammaffaan haala itti taa'anii hoosisanii fi haala itti daa'ima harma afaan kaa'an sirreessuu positioning and attachment jedhama kun. Kana qofaatti barnoota hojjedheen ture. Akkamiin taa'anii harma hoosisuu qabu yookaan akkamiin daa'ima harma afaan kaa'uu qabu kan jedhu. Kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Haalli taa'umsa itti haati teessee fi haalli isheen daa'ima harma itti afaan keessi sirriimti taanaan sababa daa'imni sirriitti hin ooneef yookaan hin gottotneef harmi aannan oomishuu dhiisuu danda'a yookaan daa'imnis aannan gahaa argachuu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf jalqaba akkaataa itti teenyuu fi akkaataa itti daa'ima harma afaan keenyu sirreessuun namoota beekan ogeeyyii fayyaa gaafachuun murteessaadha jechuudha. Qabxiileen kun lamaan inni jalqabaan fiixee harmaa kan sirriitti daandii godhatee fi dho'e ta'uu ilaaluuf sirreessuu akkasumas immoo haala itti taa'anii hoosanii fi daa'ima harma afaan kaa'an sirreessuun baay'ee murteessoodha jechuudha. Akkaataa itti oomisha aannan harma haadhaa dabalan keessaa qabxiin sadaffaan harmi aannan baay'inaan qabaachuu baatuyyuu daa'imman irra deddeebi'anii guyyaatti si'a 8 hanga si'a 12 yookaan garaagarummaa sa'a 2 hanga sa'a 3 harmuma aannan gahaa hin qabne kan akkasaan xuuxan gochuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif barbaachise harma aannan hin qabne xuuxuun yoo jettanii inni jalqabaan daa'imman sirriitti xuuxu yookaan daa'imni sirriitti xuuxaa yoo jiraate harmi aannan oomishaa deema. Har'a fakkeenyaaf guyyaa 2-3 jalqabaa harmi aannan qabaachuu dhiisuu danda'a. Harma aannan hin qabne kan daa'imni irra deddeebi'ee garaagarummaa sa'a 2-3 yoo xuuxe oomishaa deema jechuudha. Sababni isaas daa'imman yeroo harma hodhan yookaan yeroo isaan harma aannan hin qabne kan yeroo isaan xuuxan haati sammuun hormoonii prolaaktiin jedhamu oomishti.
Hormooniin piroolaaktiin kun immoo maal godhaa? Akka harmi ishee aannan dabalataa oomishu taasisa. Kanaaf egaa aannanuma harma hin qabne kana yeroo tuutaan hormooniin piroolaaktiin jedhamu qaama haadhaa keessa oomishama. Yeroo kana immoo hormooniin kun akka harmi ishee aannan dabalataa oomishu taasisa jechuudha. Kanaafuu harmi aannan qabaatee dhabees garaagarummaa sa'a lama sadiin daa'imman akka harma tuutan taasisuun akka hanga aannan harmi haadha sanaa oomishu dabalu taasisa jechuudha. Kun qabxiin baay'ee murteessaadha. Kanaafuu har'a yoo hin qabu ta'e callumannee garaagarummaa sa'a lama sadii yoo akka tuutan goone boor xiqqoo fooyya'aa deema, guyyaa itti aanu fooyya'aa deema jechuudha. Qabxiin arfaffaan erga hoosisanii booda harka yookaan meeshaa ittiin harma elman fayyadamuun aannan achi keessatti hafe, aannan harma sana keessatti hafe tarii yoo jiraate fi akkasumas daa'imni rafee kan ture yoo ta'e elmanii baasuun dabalataan dhugsiisuun barbaachisaadha. Torban muraasa jalqabaa daa'imman sirriitti harma jabaatanii qabatanii xuuxuu dhiisuu danda'u waan ta'eef yeroo kana erga daa'imni amma ta'e xuuxee booda harka isaaniidhaan haadholiin harka isaanii dhiqatanii yookaan immoo meeshaa ittiin harma elmaniin aannan achi keessatti hafe elmanii yoo baasan guyyaa guyyaatti oomishni isaa dabalaa deema jechuudha. Inni sadaffaan yeroo daa'imman harma ho'isan jalqaba aannan harma tokko keessaa xumursiisuun gara biraatti dabarsuu. Akkasumas marsaa itti aanutti harma isa dhumarratti ho'isan irraa jalqabanii hoosisuu. Fakkeenyaaf jalqaba harma mirgaarra hoosisuu jalqabdeetti yoo ta'e osoo harma sana keessaa sirriitti hin xumuriin gara harma bitaatti dabarsuu hin qabdu. Sababni isaas daa'imni yeroo harma hodhu aannan inni gara jalqabaa dhufu bishaan kan ta'edha. Inni dhumarratti dhufu nyaata kan qabudha. Yoo harma sana keessa xumuree hunduma isaa fudhate marsaa itti aanutti sirriitti oomishee guute eega. Yoo xiqqoo qofa irraa dhugee dhiise immoo marsaa itti aanutti baay'ee oomishu jechuudha harmi sun. Sababni isaas ga'aa ture waan ta'eef amma daa'imni sun gaafate oomisha aannan harmi sun. Yoo keessaa xumuree dhatee yeroo dhufutti itti guutee eega. Yoo keessaan xumuratee immoo numti siraayyuu hin dhumne waan ta'eef hin oomishu jechuudha. Akkasumas marsaa itti aanutti kan dhumarratti hodhan irraa eegalchiisu. Fakkeenyaaf ganama sa'a lama dura harma mirgaarraa eegalanii harma mirgaa keessaa erga xumuree booda gara bitaatti dabarsanii dhiisan yoo ta'e marsaa itti aanutti bitaarraa jalqabu. Sababni isaas dhumarratti achi keessatti waan ta'eef waan jiruuf. Kanaaf harma tokko keessaa osoo sirriitti hin fixin gara biraatti dabarsuu dhiisu. Akkasumas immoo marsaa itti aanutti harma oppoozit yookaan isa dhumarratti hodhan irraa akka jalqaban taasisuun murteessaadha. Inni gara biraan ni jeeffaan haati harma hoosiftuu nyaataa fi dhugaatii sirriitti nyaachuu fi dhuguu akkasumas boqonnaa yookaan hirriba gahaa sirriitti fudhachuu. Istireesiin jiraannaan hirriba gahaa hin qabdu hin fudhanne taanaan tokko boqonnaa gahaa hin goone taanaan nyaata gahaa bishaan yookaan dhangala'aa adda addaa gahaa ta'e hin fudhanne taanaan harma eessaayyuu dhufuu hin danda'u aannan harmaadhaa jechuudha. Kanaaf boqonnaa sirriitti fudhachuun baay'ee murteessaadha. Hirriba gahaa ta'e rafuu. Akkasumas immoo dhugaatii fi nyaata gahaa ta'e nyaachuun akka harmi ishee oomisha dabalaa deemu taasisa. Akka qorannoon tokko tokko agarsiisanitti nyaati tokko tokko amala aannan oomishuu akka dabalu gochuu kan qaban ta'a. Akka biyya keenyaatti fakkeenyaaf kanneen akka aajjaa, marqaa qamadii, talbaa fi saliixii akkasumas nyaata shunkurtii adii qabu nyaachuun akka aannan harmaa hedduu oomishu taasisa jechuudha. Akkasumas immoo dabalata nyaata keessa zinjibila yookaan nabishii wanta kana dabaluun akka harmi isaanii aannan hedduu oomishuu taasisa kan jedhu jira jechuudha. Kanaafuu kanneen akka aajjaa, marqaa qamadii, talbaa, saliixii, nyaata shunkurtii adii qabu nyaachuu, zinjibila, bishii waan akkasii nyaata keenyatti dabaluun nyaata isaaniitti dabaluun haadholiin akka harmi isaanii aannan gahaa oomishuu taasisa jedhama. Kana hunda raawwatanii oomishni aannanii dabaluun fedha daa'imaa yoo guutu waan hundumaa kana jedhanii daa'imman ammayyuu hin quufne taanaan qaamni daa'imaa dabalaa hin jiru taanaan sababa harmi ishee aannan gahaa dhabeef hanga aannan oomishni isaa dabalutti daa'imman beelaan akka hin miidhamne yookaan akka aannan dhabanii hin miidhamne yeroof maal gochuu qabu aannan daakuu dabalataan kennanii erga harma isaanii hoosanii fixanii booda erga harmi isaanii duwwaa ta'e booda dabalata aannan daakuu yookaan foormulaa milk aannan xaasaa kennanii fi yeroo aannan gahaa oomishan immoo harma qofa kennuun gaariidha. Egaa yoo kan hundumaa godhanii harmi isaanii aannan oomishuu dide daa'imni miidhamuu hin qabu. Kanaaf yeroof amma harmi isaanii aannan gahaa oomishutti
fakkeenyaaf torba muraasa jalqabaa opereeshinii danda'an yoo ta'e istireesiin isaayyuu dhukkubbiin isaayyuu akka harmi isaanii aannan hin oomishne gochuu danda'a waan ta'eef yeroo kana erga xiqqoo harma ho'isanii booda harmi isaanii yeroo duwwaa ta'u yeroo aannan dhabu daa'imni amma hin quufne taanaan yeroof aannan foormulaa xiqqoo kennanii fi yeroo harmi isaanii immoo oomishni aannan isaa dabalaa deemu aannan foormulaa sana dhiisuudha jechuudha. Kun baay'ee murteessaadha. Ammaaf kan hin qabadhe jiru kanumadha. Waan dhaggeeffattaniif